naa kennaa fudhadhee dhaqee dabalatuma nasiibuma irra bu'e maleeyyuu bilbila ijoollee an koomantii jalatti ijoollee achi dhaqanii viidiyoo waraaban erga bilbilli isaa didee ijoollee achi dhaqanii viidiyoo waraaban koomantii jalatti barreesse kottuu nageessi jedhaa ture. لا بالبلاد مرصوف بالبلاد بغافي كده مرصوف ليس ذاك كده Oiga, así na kararabus na numa ofatu malewan baramti. Eshi. Gaaf sana nama wayitiin dhageessi jechaa turte ishiin namicha sanaan asii deefaatti dawwalaa turte. Bakka kana akka itti himuudhaaf bakka hin jiru kana akka itti himuudhaaf nama baay'eetti dawwalaa turte. Namichi suni ofii silaa isiidhaa waliin dhufuuf bakka kan koo waan beeku jennaan isiin lakkoofsa kan ka'uun qabdu ture. Achumaani nama biraarraa eeganti fudhattee bilbila kiyya naa dawwalte eega dhuftanii lakkoofsicha sanaan naa dawwaltee turte anis kana booda dhuma isaa maal akka ta'e qabadheetumatti kufe. Hidhatte erga ta'e mooda bilbila kana barbaade maaf irra darbaatu sin lamanu moo waluma duukaan tokko tokko naa saama bilbila keenyaa kennu waluma duukaa jettani moo obse situ lakki asitti bakka itti guutamoo na naasa. Itti guutamaa tokko iyyuu hin jiru wantooti shaffan. Laara koo akka baase. Shaffanina baasaa achitti jiru. Gaafa jalqabaa kan nagaayyuu waliin gaafanne achuma bullee buna dhugaa bullee ganama sa'aatii taftishee qaba beektaa bakki sun. Akkamittan gadi ba'e eessattan dhufee siin fuudhe. Bakka hedduu hambisaa jirta. Kan hunduma isaanii maal irra utaaluun hin jiru. Irra utaalamaadhaan. Irra utaaluun hin jiru. Namni kuma birii dhibbi ja'a taap godhi kooppilinki sheer godhi. Hayyee. Dubbatti inni beera ganda walee fi isumatu iyyuu Arabiyyaadhaan dhufe beektaa karanchi isa Arabiyyaarra taa'ee wilchariirra taa'ee gidan ganda. Okay. Narrifadhe nagaayyuun gaafanneen yaani namuma akkan itti gaaru miti baay'ee tokko sabrii qabaa wilchariidhaan gannitti dhufe jechumaan ol gallee irbaata yeroon dhiyeessu nyaanne iyyuu jarri dhiisneetuma akkasumatti taa'aa bullee gaafa sanaa. Faatu qofa rayyuu ishee. Mubeko dubbata kittin gootee dubbata abshir. Eshi. Erga ol galee. Waan si dubbatu taajabi. Dubbata. Haaluma isaatu yaani hanga ta'e wayii obsa qaba beektaa sabrii qaba nama dhukkubsataan fakkaatu dhugaa dubbachuu fi ofiin as tanaaggadaa ture guyyaa halkan sana jechuudha. Nummoo hanga barii sa'aatii lama waan argiteenye sababni isaa karaatu hin jiru achitti hin cufamaa taftiisha makiinaatu dhaabata makiinaan poolisii. Bakka mustashfaa sana jechuudha karaa nutti hin deebinee gallu ijoollee wayii itti wajjin hin dhaqee gurbaa tokko isuma wajjin taa'aa bullee achumaan ganama deemnee erga nu deemnee achumaan gaafii nakiriin munkaariin keessa kaan isaan waa barbaadu. Waa si gaafatee? Nama wajjin dhaqee sanatu shakkamee ati maalii waan ergee kana abbaa sana gaggaafatame gaan quban qabu iyyuu. Gurbaa si geessa sanatu ati maal siiti? Jedhamu eegale jechuudha. Boodan dhagee erga dubbiin. Ilmi marraa walalee ishee dubban mubee jala naasayin seerri sin eeyyamu. Ati isii takka naannabuuf turte achitti na gaafatte jaalala achitti na gaafattee narraa qabamtee deemuu didee jechuuf turte amma iccitiin xaaxeera bakka uummata irratti nama 4,700 irratti. Ishee obsee hin qoratee inni gurbaa sii geesse sana maal siiti ati eessatti sii beekta. Yeroo sana nagaayyuu nagaafachuu abbaa sana abbaan bira jiru sana sodaatame iyyuu nagaa waliin anillee arrifaatuun hin jedhee iyyuu inni immoo bakka inni immoo jedhe sana hin baasarte ani waan raadhos kaan jiru be ani waan bakka inni hin baasarte hin zayyarre gaafa wallahi waan ajaa'ibaati mudannoo ajaa'ibaati kun barnoota nu ta'a waraabadha. Yeroo tokko dhiifama wajjini ani amala koo keessatti ilma dhiiraa tokko akka inni rifatu illee hin barbaadu akka inni illee dhaqee dubbisu hin barbaadu yoo namni illee na dubbisuu barbaade harka akkasii dheetuma fuulleetti dubbisa maaliif namni tokko kan haadha manaa ofii kana namni dubbisuu hin jaallanne hedduutu jira. Yeroo sanaaf ani haadha manaa isaan si'aa ture booda kana haalan gaafadhee egaa iccitii achirratti baase malee ani akka namni kun osoo isin kophaa jiraatti nan dubbisa. Ammoo nama hin beeku yoo akka jaarsa isin taane kanatti yoo hin beekes nan dubbisa kun rakkoo hin qabu. Nu lamaanuu walitti fidnee nagaallee waliin gaafanne kalimaa tokkollee walitti naasofne yeroo sanaaf. Isinis hin mitteetuma kilaasii ani keessa jiru sanatti ol galtee anis gurbicha mufachiisu jaartii isaa ta'eetuman calliseetuman bira darbe bakkaanis.
Ilaalle ija keessallee akka inni ilaalu nuuf sodaadhe gaafas. Akkamitti daffartee gaafatte deemu citiin beekee akkamitti daffartee isaanii maal namni beeku beekaa Ebenezer jette arabni yeroo ijaani qabu argamu ijaan laalta. Ija jala laalaa turte ija jala bakka jala gurbaan laalu bakka intalli laaltu laalaa turte. Gaafii siiraatu xumurattee kaatee dhiifamaa wajjin gidduudhaan natu sin jeeqe. Gidduudhaan ta'eyyuu ishii obsee. Sana booda akkuma ta'etti gaa nama si geesse sana qoratee suutumaan akkamitti wajjin dhuftanii maashaallah intalattiin kun nama gaariidha rabbi siirraa jaallatu haadha manaa keetii jedhe sobee yawwan achumaan lakkii haadha manaa kootii miti barate mubeen isa nutti hima hayyee obsee sana booddee hoo bilbila fudhatee sirraa moo mesenjera kee fudhate. Sana booda bilbila bollee qabaa. Guyyaadha walaa turte kaa. Galuu koo gaafachuun maayidhamee dawwalame gaachumaan mana ga'u. Okay galuudhaan qabamee booddee dawwalame salaam alaikum obse nagaan galtanii jedhame achuma taa'amee ciifame ayyee. Achumaan mana ga'eera gaafa sana akkuma sanatti hafee mucaa addunyaa isaa tokko bira jiru jira mucaa sanaan immoo akka nasiibaa mesenjera walitti qabna ture. Achumaan maal rakkataa mana yaalaa keessatti maa inni wanta hanqatee dheen gaafadhe gayaanni namni maa utuun ka'ee isa gaafadhee gadeera ta'e sinimatu waan ta'eef rakkuusa. Achumaan isa gaafannaan waan akkasii hanqataa jedheennaan qaqqaash jedhee waan sana guutee waan guutamuu qabu deebi'ee dhaqee guyyaa lammataa. Guyyaa sadii maaf waan akkasii boodee natti fakkaata. Thank you. Galatoomaa meemuu beetti gidduudhaan deebina. Xumuraan waan asii gaafadhuun qaba ganaan dhumne numusi seenaan keessan akkasitti numu. Meemee ijoolleenis ijoollee mana madaamii kooti isiin kaan madaamiin olii gadi oofaa waan arge waraabbattee fiiddee deemaarti. Yoona kaameraa irra kaattee faa deemti waddee dhaggeeffachuudha. Mubeeko wanni siin jettee amma akkamii bakki sirraa yoo jiraate sirreessi yoo hin jiraanne immoo achumatti hangaaffii si gaafadha siree sana irratti jechuudha. Share godhaa. Complete share. Jalqaba irratti akkuma nama siin jedhee mucaa waliin waan dhuftee fi ani jaarsaaf jaartii siyaara isaan lamaan qofatu wajjin dhufee achi keessatti yeroo laalu jarjarina kanas hin qabdu ani jaartuu mataa seetan mucaadhaan jedhame dhiirri akkuma hiriyaa yookaan immoo ilmi dhiiraa tokko gaafa dhaqee wal bira taa'ee jedhu gaafa wal barreedee walitti adeemu warra keetii isiin kun maashaallah jedhee wal gaafachuun dhiisu. Kazaa namni sun yookaan immoo dhugaa jirtu sitti himuudhaaf isiin kun warra koo miti lakki mucichuma gaafanna jenneeti kan wajjin dhandhee waan jedhu waan akkasii wayisi kan sitti himamu kana keessa wal qoranne achi boodas baay'een jabeessine yeroo sanaa fi. Okay dhaabadhu. Yeroo qorannaatti galtu kana mucaan hadha dhufte akka nama ergasii beekutti. Onnee si kana onnee gara laafummaa siiti moo bareedina siiti moo dhaaba siiti moo ilaalcha siin akkatti nama laaltu sana moo maa inni keessaa akkatti qorattu si godhee jaartii namaa bolettii keetii jaartii keetii inni si geesse kuni maa inni keessaa hin sobin immoo sitti bareeddee haasaa sitti tolee isa si kaddamte sanatiyyuu kuftee si jala kaatti sanatu si mararee moo maa inni dubbadhuun dubbataa miidiyaadha. Yeroo sana qidimaanis hin jabaanne haasaanis hin jabaanne yeroo sana ijumaani. Ani dhugaa rabbi rifachiisaan achuma ciisee waan rifachiifteen naanuma yaa rabbi sabirii naa kennee deemu akkanatti qabadhee manniiti. Namni madaaruma dhukkube shaara garuu. Nama gaafachuu dhaqee hayyee. Yeruma sanatti ijji keenya tokko yeroo tokko inni akkana walirra buute beektaa waan qalbiin kan kee barbaadu tokko ijuma kan kee argaa yeroo tokko. Qalbiin irratti dhugaadha. Hattee yeroo ilaaltu isiis hattee ilaalti suutaan akkatti. Ijji keenya jedhee tokko walirra buuteetu mayyii waa asirraa bal jetti ijoollee maal kun jedhee maan bishaamatti dhugeetu mantu manchallisu. Isiitti irra ilaalti miti isiitti jeesirra keessa teessi miti ijuma si fayyis qaxxitaa. Isiin bakka baay'ee tokko naa cinqamti beektaa akkuma namni tokko namaaf cinqamu baay'ee tokko naa cinqamti.
Bakka isan illee sochoo kan akkasittiin socho'in ምናምን jettee haa yaani qalbii itti seef godhaan jira barreessaan jira irratti galmee isaan jira akkana eeguman yeroo tokkoof nanniise dudduuba kiyyallee nama biraallee qoratte yaani rakkina kiyya kana rakkadhee baasee dubbachuullee nan kaafadha ture nayyeellaa maaliifi hunda baaseen dubbadhu nayyeellaa ture gin isii rakkina kiyya kana dudduubbaa illee na gaafatti baroo siraa kamitti siraa waageessaa fi jirtu namni itti dhiyaattanu dhabbeedhaati dawwalte wama tokko geessaa fi ምናምን jetti namni sun na gaafata akkasiin jedha irti jetti ምናምን waan jedhu way nufa na birasi kan kanarraan way ga seenaa si mudatee fi waan tokko yeroo masilii kenneen nan dubbattu gaaffii gonfitadha jalqaba gaa yeroo sana iji keessa wal hateera ija dubbiin ijaan seenta jedha oromooni isiinis ija baaftee silaalaa turte akka himtetti bor mormuu hin dandeessu atis giddu natti ilaalte iji keessa walirra bu'ee warra rukutee lafa bu'a namni warra rukutee iji warra rukutee lafa bu'a abdartaniitu garuu iji yeroo hatee wal ilaale jedhama. Iji jaalalaatii fi iji nama du'e tokko maaliif yoo jette namni du'e tokko tuus ilaalaa du'e kaameraa too fidanii dhaabatanii suuraa nama sanaa keessatti argita. Namni dhuguma fakkeenyaaf namni kun utuu silaalu yoo ta'e akkasitti ajjeefte yookaan xiyyiitti isaa ta'u dhakaasa ta'u akkasitti tuunni silaalu yoo ta'e dhoofte ajjeefte suuraan kee keessaan badu gin nam tokko gaafa fidee kaameraa irratti qabee namicha sana achuma keessaa argata ijuma isa du'ee sana keessaa argata jechuudha. Jaalallinis akkasuma namni tokko gaafa diqqoo akka diqqataa wayii akkasitti wal ilaale jedhee ijji sun fuudhee ati waan lubbuu qabduuf achitti gad dabarsa gara onnee keetiitti. Eegalee. Ka jaallate beeka gubaa jaalala jedhee gurbaani. Haa ta'u gaa akka sanatti jirtanu mubee sagantaas ijoollee mana madaamiitii gabaabsaa deemna. Sagantaan keessan dheeraadha yoo rabbi jedhee qaamaan wal argine intarviidhuma bal'aa isin bira teenyee isin goonee gadhiifne yookiin immoo yuutuubarri bareedaan yoo jiraate ilaallee miidiyaa bareedaadhaan akka inni darbu yookiin immoo OBN irratti yookiin waan tokko irratti akkasiin yaattan warra OBN akka carraa yoo jiraattan ajandaa yaa balaal ajandaan kun nyaachisa waamicha guyyaa tokkootiin namni kun 5 dhufee waamicha torbee tokkootu gootanii beellama torbee tokkootu gootanii sheersin jalaa goona nama kuma miidiyaa sirrii ilaala waan ta'eef nu ilmaan hiyyeessaa hiyyeessuma keenyarraa waa baranna malee fiilmii sooressaa kana booddee wanti nu ilaalaa boonyuuf hin jiru. Fiilmii ani immoo fiilmii ilaalu umurii koo umuri amantanii dhiiftanii kubbaa miilaatiif fiilmii irraan beekuwan. Fiilmii sooressaa laallee boonya nu maqaadhaa hiyyeessaa fiilmii sooressaa makiinaa sanni oofee deemu isanni dhaqee xiyyaara irratti fuudhu isanni dhaqee markaba irratti fuudhu mana gabbaan maaltu lubbuu keenyaan wal ilaalchisa nu hiyyeessonni keenya akkamitti ol argan ilmaan hiyyeessaatiin nu akka jaraa kanatti ol fuuna malee nu akka sooressanatti makiinaa qulfii kaafanne wini liidiyaa mina agabbaachoo mana keessattuu amaariffa osoo amaariffa ta'e nama kuma dhibba dhufaan kompliin godhii sheer godhi hayyee inni jedhe gaa eenyuun ni jalqabaa sin jaalladha xaaxeessi. Ana. Moo anatu dhiyeesse. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun yalla jedhi gaa akkatti xaaxeessitee fi guyyaa isaatiif yeroo isaa waa hunda yalla. Ani akkasiin namaaf rifaatus baay'een argee ture yeruma jalqabaa sana guyyaa gaafa duraa galtee taa'ee dawwaluuf sana dawwalee fi akkam nagaadhaan galtee taa'ee nagaadhaan galeera gaafa siin jettu haasaa baay'ee linaasuun aniif isiin waliif haaraa waan ta'eef sodaadheen dhiisee guyyaa lama yookaan 3 yooma akkasii bubbuleetani kan itti deebisee ammas dawwalee akkamatti nagaa keetii fayyaadhaa jedhanii. Maaliif nuti wal argitanii guyyaa 3tti jaalla gaafatte? Dafee hin gaafanne yeroo sana guyyaa 3tti iyyuu miti kan hin dhiyeesseef. Waltee garuu daarii naannaa turte. Guyyaa jalqabaa sana nagaadhaan galtee taa'eef hin dawwalee achi booda guyyaa 3 buleen maaliif namni kun immufataa waan jedhu wayitu jira yookaan immoo si jibbuu isaatu mala yookaan immoo tokko ta'uu isaatu mala waan jedhu irraa tutturee ka'eetan guyyaa 3 bulee ka'een itti dawwalee akkamatti nagaa keetii fayyumaa nagaadha miti jedhee gaafadhee
guyyaa sana isinitti baafachuu nan sodaadhe. Gosaadhuma akkas ta'uu naasofnee amma isinillee waa baay'ee sirraa baradheettee madiiftee achi booda bubbulaadhannee yeroo lammaffataatiif natti fakkaata kan itti deebitee dhufte. Isinis duddubbaan waa'ee kiyya qorachaadhuma yaa'anii jechuun uma akkamitti sirraa bareedee jira nyaata nyaataa uma akkasii qoqqorattaatuma guyyaa lammaffataa ammas dhufte yeroo lammaffataa sana dhuftu gaafii kana waan si dhiyeessee natti fakkaata. Gaafa jalqabaan zayyarree miti. Gaafa jalqabaa in zayyarree miti. Gaafa lammaffaa hoo. Gaafa lammaffaa yeroo isin dhuftu irraan kaasa achirraa kaafna. Akkam ol kaatee wayii dubbiftee moo waa cabbattee moo waa hammattee moo bakkuma ciiftutti dhuftee si hammattee moo himi kakkaatasa himin himta. Jennaan asii oliin kaa'aa jedheen isin achi barrii banatti ol galtu waan wiilcharii qabadhee asii ol ka'eera dubbisaadha. Taa'ii jedheeni isiinuu dhuftee na dubbifte akkam baroo irraa jettee dhugaa rabbi ani wal fuuna iyyuu hin jenne. Gaafa jalqabaa dhuguma waliin dubbifne rifaatu ta'ee hangama kootiin garuu rifaatudha. Rifaatuun malee isuma illee ofiisaatii gannatti bahee rifadhee nagaayyuun gaafa neesin medhee bira darfadhee ol galee nafatti dhiisee. Gaafa lammaffaa morgan dhaqee galee namatuyyuu achi gaafa lammaffaa sana sadanne laayivii wayii waraabnee rabeetta takka viidiyoollee waraabu achumaan namni waan hin jejjetteti viidiyoo sana kukkutanii deemsisaa turan beektaa. Naa lammaffaa tokkotti na beeksisa. Gaafa guyyaa lammaffaan bakkan ka'uu barbaade bakkan dhaga'uu uummanni koos dhaga'uu barbaade gaafa guyyaa tokkoffaa harka si fuune namni kun sattedheetu harka si fuuchuu miti morma jalatti kaachuu barbaadu achumatti fuulletti si ilaalee dhiise taajjabnee kaane waan taajjabne irra nu gurra qabna ija qabna sammuu qabna waan ta'eef gaafa guyyaa lammaffaa gaafa dhuftu immoo xiqqoo jaalalli seenee fi obseekoo jechuu eegaleera suutaan obseekoo akkam fayyaada galatoomishii siin jalaa sila dhiirri nan beekaa malasa yoo yaadatte dubbatti deebite halo obseekoo waan kale sanaa gooteef galatoomishi ilmoo durbaataa dhuftee mana kimitti na gaafattee moo ay sinirraan fadhushi waan akkasiitiin eegalaati nan beekaa natti mun barbaadu garuu gaafatti lammaffaa dhattu namni kun kiraanchii lafa kaa'ee ol ka'ee sitti maratee si dubbise moo situ dhaqee sila irratti itti maratee itti dubbise waliin dubbifne jechuun dandeessan yalla. Gaafa lammaffaa yeroon naquun ittiin dawwallee bootaa bareeda waan ta'eef waliin dawwalle ture qaxxalee yeroon naqu akkana si bahuuf gadi bahuuf deemaara barrii irratti natti dhufe uffatee ka'eerayyuu. Achumaan ol deebisee barrii marraa ol deebisee teenyee sana booda laayivii wayii seenne beektaa laayivii seennee. Walaammattanii waliin dubbifne sadaffaan sin gaafataa jiraan. Itti maranne namni kun immoo situ dhaqee itti marate jalqaba. Waa'ee marachuun jiru dubbisaa immoo wal dubbifneerra. Harka ragaan sin itti argamee jennaan lamii dhiyaattu bara harka. Bobee. Ati xaaxee siime waan jiru. Harkaa miti harka osoo hin taane guyyaa lammaffataa sana akkasuma akkuma isin jedhaartu kanaanaaf gabboodha garuu nan dirrifadhan illee nyaata yeroo baay'ee ruuza waan ta'eef nama gadi bu'ee achuma achi keessa jira hoteelli achi keessaa waa bitadhee gaafa akkas gadi ba'u isiin nyaatas qabatteerti waa hunda harkatti qabattee sana qofaa miti kiraanchiyyuu yeroo jalqabaatiif ol kaatee gabaa baay'eetu jira akkasitti ati amma sitti marattee si dubbifteetti waan akkasii waan jedhuuf jennaan oliin gahii bakka jettee asumatti dhuftee akkas gadi jettee na dubbiftee. Kanaaf dhossaarti kaa jedhate ishii dabarfadhu amma jedhee itti obseetti fufi isa jedhaa turte. Sana booda obsee miti mubee sana booda si dubbifteetti ana bakkuma kana baruufani si galee dubbisuun sitti jega jettee si dubbisuun walitti dhiyeenyarraani malee jaalalli isii seenee isa seenee miti. Dhaga'uu barbaanne kaa gurri keenya inaaffaadhaan uummanni waan meeqa gaafataa bulan hayyee. Sana booda mubeekoo yeroo sitti marattee jettu hedduu gammadde miti ibsuu dandeessaa miira keessa turte ibsuu dandeessaa namni jaallatan
namni fuuchuu barbaadanu namni jaalala gaafachuu deemannu yeroo inni namatti maratee nama dubbisu miira akkamii namatti dhagahama daraa waan akkanaa kanan dabarsine. Haasaan kan keenya kun yoo haasaame halkan fayyaasitti fudhata. Maaliif yoo jettee haasaan waan haasaame dhumu yoo gidduma gidduudhaa fuuneetuma daddarbuu malee. Eeyyee. Haasaa sobnee fidhu. Naaf gala kanaaf hanga gabaabseera darbaa jira mubee koo siin galleessaa fakkeenyaaf dhuftee si dubbifteetti yeroo si dubbifteettu namni jaallatanu an amma jaalladhee dabarseera waan ta'eef inumaayyuu kutaa torbatuun baradhuun jaalala eegalee carree qabeessaa miti malee an. Isa walumaan beekna yeroo sana wal ilaallee walitti nabanneera bakka wal ilaallee. Maddee jechuudha ayyee irra darbineerra sana booda gaaffii jaalalaa achumatti gaafatte immoo guyyaa kamiin gaafatte yaalala gara gabaabsaa deemuutti deemne gaaffii jaalalaa yoomi. Yoom ta'e gaaffiin jaalalaa gaafuma sana moo sanaan booda moo itti fufaa daba madarakii isinii kenneera. Sanaan booda gaaffii jaalalaa sanaan booda kan hin dhiyeesse yeroo sanaafis onneen kiyya mallinaaf hin kennin ofiifan jaaladhe onnee kootti malee isa kas rabbitu beeka. Ana akkuma silasiin jedhee namoonni baay'eetu dhufanii jedhanii egaa ta kan si onnee rabbitu beeka. Mungkin amalli sun kan duraan nama cinqamtu ta'utu mala. Na jaallattes ta'uu mala. Na jaallattes ta'utu mala. Isa kana rabbitu beeka. Keessa siitu beeka. Anis keessa kiyya anaa fi rabbi qofatu beeka. Waan keessa koo jiru. Dhugaatti Dunaa danda'ame isuma yeroo jalqabaa kana sana biratti haftu. Akka nama lasiitti argitti jechuudha. Si galee. Kana booda anis nama dhugaa rabbi dubbachuu taanaan isinis kunuuti na bira jirti nama waa jarjareellee waa wanne isa kana jarjaree dhaqee wayitti galuu kanas waa hojii kanas hin beeku suutuman qoosaa fakkeesseetuma kolfaan si gaafadha ati gin jaalala akkan si jaalladhu narraan hubattu abbaa fedhe yoo ta'e akka nama kana jaalladhu qoosaadhumaan itti maan akka sidhaatama akka durii asii jedhamtiire shammaashii karaarra deemtu akka sidhaatama sin jaalladha qamaa jedhamu mandarbaan qaamala godhu maaliif namni narraan beeku qoosuma waan faan qoosu isaa hin amanu ture isa yeroo sanaas akkasumatti dhiyeesseefi ture eega siin galtee kaatiin bilbilaanii yeesiin jedheen dawwaleeni akkam nagaadhaa fayyaadhaa jirtaa gabaatti habaa meeqa haasofnee kan beektanii waan keessa taasaamu mana manan nu beeka achi booda sin jaalladhan jedheeni. Balaan buute ishii. Mee mubeenaa seenatti asirratti obsee maal jetteen maal deebifteef gargaari. Anis jettee miti achumaan silaa qophootte taarta. Naanillahi. Rakkibbo. Siintu muraadha. Ayyee mubeen sitti deebine ayyee. Sitti deebine. Dhugaan jirtu dhugaa dubbachuun firooman kutuudha. Ani garuu maal isaa taatu fedhu waan fedhe isaa taatu an jaalladheera onneen kootti mufateera waan ta'eef gaafii kana gaafan dhiyeessuu fi maalan lakki ansiif hin ta'uu naan jette. Mungkin hamilee kiyya eeguudhaaf yookaan immoo akkan hin rifanneedhaaf haa jettuullee haa ta'u malee yeroo sanatti yeroon dhiyeessuu fi ani siif hin ta'uu dhiisii naan jette. Jennaanii anatu si jaalladha. Maalis haa ta'u amala kan keessa ilaalladhe si jaalladhe gaafan jedhuuni. Siif hin ta'u yeroo isin jettu miira akkamii sitti dhaga'ame moo anaa akkii huna godhee isinis maaliif jette ka jettu baruu barbaada sirees keessa koo ontira ishii ta'u gaafa jettu isinii siif hin ta'u gaafa siin jettu yoo maaliif hamilee kebeessuudha yaani bakka ati nama gaariidha jedha. Kanaaf
yeroo sanatti gaafii walii dhiyeessinee xumurannee kaane isiinis soba malee onneen taqabbalteetti gin gaamilee akkuma nammas hin jedhe hamilee kiyyaaf ta'e waan isaa wallaale ansiif hin ta'a jetteetti garuu afaan sii kun hin jabaanne ani yeruma siin haa abbaa galee hin gala dhiisati abbaa galeef hin gala ijoolle nama fayyaa hin qabne tokko bara naaf hin taatu jedhamaa jiru yoo ummanni keenya naa silaa ajandaa maaliif akkana nuuf hiddan jettu nu gorsuu barbaaddu haa ta'u intalli tokko faallaa kanaa gurbaan dhalataa naannoo Arsiiti ajjala jira ta'a miila hin qabu yeroo wal jaallatanu dhaggeeffadha isin dhiyeessuufani yoo isin dhiyeessettan yeroo wal jaallatanu miila qaba akka carraa gara Dubaayitti gargaaree iyyuu ergee yeroo Dubaayitti ergee ka'u ji'a 4 moo 5 ture miilli isaa cite miilli isaa cituu yeroo itti mee footootti ergee